ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መቃባ ከንማ ከነብሩ ሁሉ ዋቀቶኮ መቃባ ከንማ ከነብሩ ሁሉ ዋቀዮቶኮ አሜን። ይትባረክ እግዚአብሔር አምላከ አበዊነ ዘአጽአነ እስከ ዛቲ ሰዓት። የተከበሩ ሊቀ ካህናት ማስረሻ መንግስቱ፣ የስምንቱ አድባራት ኃላፊ፣ የተከበሩ መላከ ሰላም ቄስ ፈቃዱ አሰፋው፣ የቅዱስ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን አስተዳዳሪ፣ የተከበሩ መልአከ ሕይወት ግርማ የሆነ ሀብተ ማርያም ቅድስት ቤተ ክርስቲያን አስተዳዳሪ፣ የተከበሩ መልአከ ምሕረት ቄስ ንጉሴ የአቡነ ጴጥሮስ ገዳም መንበረ ጵጵስና አስተዳዳሪ፣ እንዲሁም ክቡራን ሊቃውንት፣ አበው ሊቃውንት፣ አኀው ዲያቆናት፣ ምዕመናን፣ ወጣቶች ሁላችሁም በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንደምን ቆያችሁ? እንደምን ዋላችሁ? አከሞት አሜን። ዋቅኒ ኬኛ የሮ ከናን ከኑ ገሬ ከነ ወልት ኑቀቤ መቃንሳ ከነ ዱፋት ኑፋተው አሜን። akkasumas immoo maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yaamnee kan ishee dhiisuu kan hin dandeenye maqaan ifti keenya harmee durboo Maariyaam kan taate nus ijoollee ishee biratti maqaan ishee kan ulfaatee fi kan kabajame nuuf haa ta'u. Ameen. Eshi jalqaba irratti bageettiin jechuun jaaladhaa. Waldaa kanarraa bisasaa waggaa shanaffaatiin ittaansuudhaan akka fedha waaqayyoo barsiisuu waaqadhaa nuti inni anaafis arraba dubbii isiniif immoo labbeettiin hojiirra oolchitan labbeettiin firii gaarii ittiin buustan hunduma keessaniif isiniif haa taatu. Amen. Barumsa keenyaadhaa kan wajjin laalota fedha waaqayyootti darbuu saamraawii kan jedhu ta'a. Darbuu saamraawii. Saamraawii jechuun eegduu biyyaa jechuudha hiikan isaa. Saamraawii jechuun eegduu biyyaa kan biyya eegu jechuudha. Macaafa qulqulluu Luqaasii boqonnaa 10 lakkoofsa 30 irratti ni argatu. Yeroo tokko jecha wajjin dubbisnee sanii booda seeraan baranna. Jecha isaa sirrii kan dubbise Amaariffaan nu sirrii dubbise sirrii tola ni tola miti እንዲላል አንድ ሰው ከኢየሩሳሌም ወደ ኢያሪኮ ወረደ፣ በወንበዴዎችም እጅ ወደቀ። እነርሱም ደግሞ ገረፉት፣ ደበደቡትም፣ በሕይወትና በሞት መካከልም ትተውት ሄዱ። ድንገትም አንድ ኃይል በዚያ መንገድ ወረደ፣ አይቶትም ገለል ብሎ አደረ። እንዲሁም ደግሞ አንድ ሌዊ ወደዚያ ስፍራ መጣና አይቶት ገለል ብሎ አለፈ።
አንድ ሳምራዊ ግን ሲሄድ ወደ እርሱ መጣ። አይቶትም አዘነለት። ቀርቦም ዘይትና ወይን ጠጅ በቁስሎቹ ላይ አፍስሶ አሰራቸው። በራሱ አህያም ላይ አስቀምጦት ወደ እንግዶች ማደሪያ ወሰደው። ጠባቂውም በማግስቱ 2 ዲናር አውጥቶ ለባለቤቱ ሰጠና ጠብቀው፣ ከዚህም በላይ የምትከፍለውን ሁሉ እኔ ስመለስ እከፍልሃለሁ አለ። jecha kanaaf maqaan Waaqayyoo kan ulfaate haa ta'u. Egaa akkuma duratti isiniin jedhee dagguu Saamraawii eenyudha laata macaafni qulqulluun dagguu Saamraawii jedhee kan inni asirratti dubbate. ምናልባት አማቶር dhageessan yoo jiraattan namni tokko gara Yaarikoo deemaa ture Yerusaalemii ka'eetu. Yeroo kana gaafa deemu shittoonni argan karaa irratti shittoonni kun ni tumanii ni buburuqsanii uffatallee irraa baasanii qullaasaa du'aa fi jireenya iddoon isa dhiisanii biraa deemu. Eenyu fatara godhe hojii jedhame hin dadhabdanii jettanii qabu. Hin dadhabinaan jecha Waaqayyoo waan ta'eef seeraan dhaggeeffadhaa isin fayyada. Baacoo isin taa'e nama tokkotu ture maraataadha. Mandara wayii keessa jiraachaa ture. Gaafa tokko maraataan beektuu ture uffanni uffatullee addaa isaanii isaa hunduu adda jecha. Gaafa tokko waliin dheeraa wayii irratti garuu waliin sirriitti dheeratu wayii irratti waraqaa wayii maxxansee baatee deemaa kanatti. Namni si wallaalu waraqaa tokkichaa beeka malee waraqaa sun maal akka inni jedhu hin beeku. Maal fageenya irraa kan ka'e jecha. Amma namoonni baay'ee garuu sila maraataan kun immoo maal baatee deema jedhanii maal baatee deemaa mee bakka inni silaa maraata dhaammaa ta'e ofi beeku waan ta'eef gizuma inni kan ilaalee jedhee namni wayii duukaa wayii dhaabee gaafachuu dhabee sodaatee maraata dha kan jedhee waan ta'eef ammallee namni biraa yoo ta'u kuma isaa duukaa bu'an addadumaa dadhaan namoonni isa duukaa bu'an baay'ee ta'e. Namoonni kunuunni maallaan hundee mul'atanii maallaan irraa deemee waan inni baatee deemu sana dubbisuu dandeecha. Deemuu deemanii magaalaa hedduu keessa namni gaafa baay'atu warroonni seera eegan qaamni seera eegu kun immoo seera nageenya boreessaadha jedhees humnumaan nagee wattaadara waan ta'eef sodaa tokko malee maraataa san gaafa inni dha'u maraataan muleessaa achi darbee. Hundi isaaniitu iyyuu fiiganii sararanii caabii mukaa dhaqanii laalanii barreeffamni as jiru garuu ajaa'iba ture. Na wajjin jirtu booda sanitti nama yaadachiisu. Amma gara barumsa keenya wayyudha. Innaa shittoonni kun nama Yerusaalemii ta'e gara Yaarikoo deemu kana tumanii bubburursanii dhiigsanii du'aa hedduu erga inni gadi booda uffatallee irraa baasanii irraa deeman. Yeroo kana kaayinii wayii lubni wayii itti dhufe jedha. Lubichi illee fakkuma ilaalee bira ta'e. Lammatallee leewwii dhufe jedha. Namni gosa leewwii ta'e tokko. Inni illee akkasuma uummata reefuma yeroo muraasa sadaffaa irratti garuu dagguu Saamraawii maqaa. Saamraawii ni gaddee ni na'ee qullaasaa ciisa dhiiga dhangalaasee jira mammadaa'ee jira. Dagguu Saamraawii hoonnaa himaa godhe zayitii fi wayinii baatee deema waan ta'eef harree isaa irraa bu'ee dhiiga isaa sanirraa argee wayinii irratti gad naqee zayitii dibee fi baatee harree isaa irra fuudhee gara mana keessummootaa geesse.
geesseen booda mooyyuu eegduu mana keessummaa sanii maal jedhee kiloo dinaara lama sii kennee jira. Maal lama? Dinaara lama sii kennee jira. Dinaara kana lamaan na asxamame na fayyisi. Garuu gaafa dhufutti ምናልባት ዲናራ kana ol kan baaftu illee yoo ta'e ani maalas si godha si kaffala jedhee jira. Wangeelli kan jechaa jiru kana jechaadha maatii Waaqayyoo. Akka taskaana keenya Ortodoksiitti abboonni akkana jedhanii hiiku. Namichi Iyyaarikoodhaa ka'ee Yerusaalemii kee gara Iyyaarikoo deemu sun Addaam abbaa keenya jedhani. Addaam abbaa keenya. Addaam akkuma beekamu gannatii keessa waggaa meeqa jiraate? Namni yaadatan jirtu? Waggaa 7 qofaaf jiraate. Sanaan booda shiftoonni kun argatan, shiftoonni moo jechuudha diina keenya seexana jecha. Shiftoonni kun argatan ni mammadeessan jedha, ni tuman. Addaam abbaan keenya qulqulluu ta'ee osoo jiru akka inni cubbamaa ta'u, akka inni cubbuu hojjetu, akka inni yakka hojjetu, akka inni Waaqayyo irraa fagaatu godhan. Eenyu? Shiftoonni kunniin. Sanaan booda immoo maal jedhe macaafa? Qullaa dhiisanii irraa deemanii uffata jedhe babaasa. Addaam abbaan keenya gannatii gaafa jiru maal uffata beektu? Uffata kan uffata? Kennaa Waaqayyootiin, ifa Waaqayyootiin kan guutamee ture abbaan keenya. Uffata namni hojjete kan uffachuun isarraa eegamu ture. Hin barbaachisu illee ture. Garuu jarri maal godhan? Uffata kana irraa baasan. Seera uumamaa keessatti sanii booda Addaam maal ta'e? Muka wayii jala seene miti. Gaafa Waaqayyo dhufee Addaam jedhuun inni sodaate maal ta'e? Muka wayii jala seene. Maaliidhaaf jenna? Qullaafa waan ta'e qullaa ta'uu isaa kana eenyutu akkana godhe? Warroota kana jechuudha. Shiftoota kana seexana kana jechuudha. Kennaa afur qulqulluu san irraa kaasan jechuudha. Yeroo kana lubni tokko itti dhufee jedhu. Lubni tokko itti dhufee jedhu. Lubichi kun garuu laaleetuma yoo ta'e jedhu. Eenyudha lubni kun yoo jenne mooyyuu abboonni akka hiikanitti Malkaseedeq, luba Malkaseedeq, luba jaalatamaa, luba aarsaa isaa jaalatamu, luba qulqulluu, fakkeenya Kiristoos isaan kan fakkeeffamu luba kana ture. Lubni kunuyyuu maal gochuu hin dandeenye? Addaam gara gannatii galchuu hin dandeenye. Lubni kun bara isaa keessatti baay'ee nama qulqulluu ture. Nama Waaqa aarsaa namaaf dhiyeessu ture Waaqa biratti. Garuu Addaam maal gochuu hin dandeenye? Maal gochuu hin dandeenye? Si'oolii keessaa gara gannatii galchuu hin dandeenye. Kanaaf lubni tokko argee bira tare kan jedhu jecha asatti Yesuus Kiristoos yeroo dubbatu. Lammaffaa irratti illee jedhee jecha kan dubbate Yesuus Kiristoos. Lammaffaa irratti illee jedhee Leewwiin tokko dhufee jedhe. Leewwichi kun illee laaleetuma hirmatare jedhe. Leewwiin kun hojjennu mooyyuu gaafa Qiyaaffaa Haannaa jedhanitti luboota yookaan Musee fa'aarraa eegalee Haannaa Qiyaaffaa gahuutti akkuma turan. Sababa kanaaf walitti qabee maal jedhee namicha kana gargaaruu hin dandeenye bira ta'e. Boodarra garuu yeroo sadaffaa irratti namichi kun du'a jala jira. Namichi kun dafqee jira, namichi kun dhiigee jira, namichi kun kufee jira. Karaa irratti dabbu Saamraawii maxxanfa. Dabbu Saamraawii. Saamraawii jechuun akkuma loltuu ta'ee kan isaa loltuun biyya tokko eegdu yookaan immoo iyyuu namni biyya tokko eegu algaarra ciisatee qaba. Halkan qorra keessa bulees. Waraanni kamillee yoo bananii magaalaa fuulduraa naa ajjeesu jedheeti. Yoo nuyi waan argaa barbaanne ajjeesnu isaan garuu guyyaa halkan guutuu karaa irra olii gadi baafatu. Lubbuu ofii dabarsanii jechaadha laala. Akkasuma kaa Yesuus Kiristoos illee dabbu Saamraawii wanti inni jedhamee
haga lubbuu isaa dabarsuutti jechaadha kan nu eegtani. Sanaan booda ደግሞ ሳምራዊ ኢየሱስ ክርስቶስ መልካም እረኛ እኔ ነኝ እንዳለው ተሰጋሪ ወደ ተሳቴ ልቡ ሳደርስ የልክን መጀራምት ይለ ከዘራ እና መልካም እረኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ቸርነቱን ምሕረቱን አደረገለት ለማ ለወደቀ ለቆሰለ ለተራቆተ ሰው ማለት ነው። ዮሐንስ ይቆና ብለላው ሰው ተቆረጠ በስተት መልካም እረኛ እኔ ነኝ ይላል። ተሰጋሪ ትወደኛለህን አለ። አሁን ጌታ ሆይ እወድሃለሁ፣ አንተ እንደምወድህ ታውቃለህ አለው። ግልገሎችን በጎችን ጠብቅ፣ ጠቦቶችን ጠብቅ። ዋን ስለጃው ከሰማት ዋቀዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጊዜ ከቦታ ፍለቱ አንኮ ባዲ አንኮ አዳዳ ከነይቶ አማ የቸመነሞ ከዱቦት ግማዶ ይቦል እርግጥ ይገሳ ተገላሴ እርግጥ ቦለት የቸከከን ዱቦት ይቻላል ዱበካናን አደራና ኤክ ጠቦቶችን ጠብቅ ilmoon economic ግልገሎችን ጠብቅ ilmoon economic ጠቦቶችን ጠብቅ ደርገቦት economic በጎችን ጠብቅ ምዕመኑን ጠብቅ ማአከለ ኢየሱስ ክርስቶስ በቤተ ክርስቲያን ይላል ዋድን ያቦተ ነው ከነን ቁማሪ ነው ያለው ሜን ሳባቲ ቀውስ ነው ነሳባቲ ቀውስ ነው ሌላ ወርን ሳባቲ ቀውስ ነው ተወሳ और पढ़ना बच्चा ऐसे गलत हुआ ऐसे और भी शायद में निसाबात और कब नजर का वासा निसाबात ही और कब ऐसे मुफादा एक आकर ये क्रिस्टोस लुबा करने अदरा के लिए सभी मोड़े दिनारा लुबा के लिए ये युवा लुबा करना माजे लेके कोनो ये धनार जमान मोर लुबोत के नने बोल आज इसकी जानी की गुरु की जानी ओकर मो सेरा का मो फटी को हारा देचा मचा करनी निराबाद थी बोल तक को ना एक ወሮተ ክርስትና ዱፈን ወሮተ ጣውቲ ዱፈን ወሮተ ተለተ ሁሉ ማዩ መጫፍ ከና በርሲሲ ና ኤግና በይሲ ከናኖ ጫላ የሆነበት ደግሞ ይውል ሲፈከፈለ ጋፈለ ከነየቹንሳ አቦን ያመጣ በርሲሶን መጫፍ አዳዳን ይበሬሱ ሊተረጎም እቺ ሂሳቡ መታም ሊርሱ ይጆሌ መጫፍ አዋይ መጻፍ እስከንጀም ሰንቻል ይጆሌ መጫፍ ታፈኝላ ይወካልን በለሲተኒ ዱብስተኒ ሞዩ በርሲስተኒ ኦል ባንኬ ሰሙዳላ ዋንተ ዲናረ ለማን ከና ኦል ዋባን ተንይተኒ ጋበሩታ ማለት ሲወዳ ጋበሩ ማለት ወዳ ኤሲዲ ካን ከፈለ ይቻላል ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ከራራ ማሲ ማዳክ ይሮዳ ዲቄ ኑፋይሴ ሰናም ወደሞ አደራ ቦለቱራ ማዲ ገረፍ ሰኒ በይቻል ወደፊት ከመንሳፋው አሜን ሴ ማዳክሉ ኑመጄሴ ኑርቆሴ ከኑጀጀቤሰ ሞዩ ከኑፈተገኘ ከነኑሚጨን ሞዩ አቦታ ተለፈኑ ካይዴ ከናፍቃ ወንጌለና መስሊ ጨቀሰመን ሲሉ በሰረቴ ጴጥሮስ ነጃለታይ የጋቴ ኢየሱስ ክርስቶስ ምትጭ ኩባዬ ጋር ማታሰለት ንሳ ጴጥሮስ ነጃለታይ ይየትጃለታይ የገነጃለታይ ኢልሞኒኮ ኢሽ ማሊኮ ይግ ኢልሞኒ ወኮ ይግ ሴራና ቡዲሲ ነም
uumamu Addaam wantoota afurraa uumame miti. Wantoota arfan kana dabaree isaa keessatti ni agarsiisa uumama isaa keessatti. Ijoollee jedhee keessatti ni yaamu gaafa dhalatan irraa ga'uun digdamaa jidduu warroota jiran ijoollee jedhamu. Sadarkaan isaanii sadarkaa qilleensati. Amalli isaan agarsiisan amala qilleensati. Daa'imman ni fiigu, ni taphatu, ni gufu, ni ka'u, garuu dadhabu. Ni dadhaban ni qabu turan. Kanaaf abbaan maqaa simaan godhanii qulqullummaa namaa hundaa ni qabu. Akkanatti ta'anii waan darbe keessa yaada waan hojjetan dhufan hundaa ni qabu turan. Tajaajilaan isaanii keessaa tokko mooyyuu ganaa sadarkaa dargaggummaa keessadha waan ta'eef dogongora biraa raawwachaa ture. Isaan ni beeku garuu dhuma jechaa turan. Namoonni baay'ee dhufanii abbaa maqaas lola duuka bu'aan kee eekalee kan jedhamu dubartii wajjin akkanatti gadaamii dhufaa jira, dubartii mana isaa bulchaa jira jedhanii itti himan. Garuu maqaas uummata osoo hin ta'in Kiristoos duuka bu'e waan ta'eef jecha Kiristoos dhagaa waan ta'eef mucaan koo kana hojjetu jechaa ni ture. ደግነቱ ሲመጣ ማለት ነው የሰውን ኃጢአት መሸፈን የሮገን ጉያ tokko eeggatanii gisee molumsee kun fuudhee dubartii sana gara manaa seesisu dhaqanii abbaa maqaa seetanii amma kana kinoo soosatti fakkaatanii bee wajjin dhaqee dhaadhatanii abbaa maqaa si rakkate ka'ee wajjin deeme. Gana alaala yeroo osoo balbala seeni amma dhugamu mucaan koo waan akkanaa hojjeta hin sodaanne mucaayyee bakka balleessi kan malee jedhee sagalee fuudhee haasa'u eebbisa. Maaliidhaaf akkas godhe beektan mana keessa kan jiru sun sagalee kana dhaga'ee akka of sirreessuuf jechaadha. Sunis gowwaa mitiirtiidha dafee of sirreessiti mucayyoodhaan marcumaa taa'ee marcumaa godhees ishee irratti uffata jiru irratti tokkotti galeetu bakka ati marcumaa ishee taa'ee abbaa maqaasisee abbaa maqaas mukaan gurguddaadhaan duubaa miti waan danda'e yaadee maal godha sinii jedhee ni beeka. Dafee dura seenis mucayyoo teessoo taasisan irra gadi taa'eet mucaa koo maqaa balleessuudhaan malee mee mana keessa soqamee dubartii kan tos keessa soqaadhee ni soqanii gaadaa seenanii uffata kaan fudhanii kan ati kan jedhanii kan teessoo irra taa'ee jiretti hin dhaban baadee mama mucaa koo waan barsiisu jedhanii bahanii deeman qaanaanii kootu jedhanii yaa mucaa koo akkamitti haala jirummaa kun akkamitti dabarsan jedhee ay abbaa koo kadhannaa keessanii akka gaarii jira jedhee waan hin jirtu diriiree si argata. Ay akkasummaa jedhee akkasummaa hin jedhee seeraan natti na jedhee yeroo kana dursee mucatteellee isaa galchee isa illee galmeessaa deebisee gaafa inni achi bahaa deemu dhagoonni walumtaananii መቃርስ በምድር ላይ እንደ አምላክ ሆነ መቃርስ ምድር ላይ እንደ አምላክ ሆነ እያሉ ድንጋዮቹ ዘምሩለት። አገስተኒ አቦሌ ዳንዲ ደሙ ሳምራዊ ኬሰንመን ሰጥካ ተነለመን ምትለ ይዙ ሀረራ ይገለድ የፈመሳሪ ሲንጀራኛ ተፈነኒ ሀረራ ይገለድ ዋጃ ኬሰንት ወሮ ተከራን ቤግ ከራተከሊስ ወሮ ተሰባ አሃኒቲ ተስካና ላፋቃት ገረብ ተስካና ከሊስ ወንደ ጉዳይ ብቻ ኦቦሌስ ከ ከራረት ኩፌ ዲን ሽፍታ ከና አከኒ ቱማ ሽፍታ ከና ደ ያከኒ ለማተ ሙሩቅ ገረብ ተስካና ከሊስ ገረብ ክርስቶስ ከሊስ ክርስቶስ ከወራ አማና ቆፋንቲ ክርስቶስ ከመሆንዳት እንጎውና ናታጋ ይወጥቆ አማን ሳንቆ ወን ጀላኔ አመንታ ወራማራ ወንቱን ደካ ወራማራ ሁሉም ወደ ክርስቶስ ሲጀመር የሮሚ የለፋየው አማርፋን ሲበርሲሰላ አማርፋን በርሲስ ሮሚ ፓን ላይ በርሲ ሲጀመር ኢትዮጵያ የሰው ዩኒቨርሲቲ ኢሳን ላይ አቡነ ረሳን ላፈች በጨራቃ የሆነ ጨራቃ ይፈጠ በቃ ማለት ድሮ ማርያም ሳንከስ ተጠለተ ክርስቶስ ሳንከስ ተጠለተ ይት ወማ ወሊጋ ገራፎ Wama waliga kanaafuu ijoollee kaayyoon keenya inni guddaan namoota jajjabeessuu namoota aarsuu osoo hin taane
dhaabbanni nama dhaabu bareedni nama bareechuu haa ta'u. Gashii jiru Waaqayyo sinaa eebbisu. Kana fakkaataa darbuu Saamu'eel gaaffii wal qabaa baay'ee mammaaksa sirrii bitu moodis dagatanii maal dhiisne lafa asii qabu maal dhiisne yoo yaadatte maasitti namni si taa'ate muknichi lafa dha'e mukni dheeradha hundi isaanii fiiganii muka san caafii gaafa hunduuyyuu haga danda'ee ija isaa dubbisuudhaaf barreeffama irratti ija isaa babaasuu eegale. Garuu bira yookaan kan guyyaa guutuu muka deemaa walessuun barreeffamee kan jedha. Inni kunii fiixee muka kanaati. Wasbaata እግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ወይደ